Pagagamani mana barumsa Hawi Academy. Akadamiin Hawi dhaabbata barumsa hayyoota toora barumsaa fi saayinsii guddina ijoolleetiin sadarkaa barumsa olaanaa irra jiran qofaan osoo hin taane tooruma kanatti muuxannoo bara dheeraa kuufataniitiin kan hundaa'edha. Akadaamiidhaan kan adda isaan taasisan wantoota hedduudha. Isaan keessaa tajaajila barattootaa hunda galeessa jechuun qaaman sammuun hawaasummaa fi xiinsammuu irratti xiyyeeffachuudhaan kan adda tahedha. Barsiisota qabxii olaanaa qabanii fi of eeggannoo guddaadhaan filatamanii akkasumas muuxannoo cimaa kuufataniitiin kan barumsa kennudha. Taadde jedhee mirkaneeffatee waa fedhe moo ni barate. Taadde jedhee mirkaneeffatee waa fedhe moo ni barate. Baradhu furtu namni taataa boru biyyateef wabii baata. Yaa barsiisa aduuf qorraan jenne. Yaa barsiisa nuun dadhabee jette. Yaa barsiisa garaa kee hidhatte. Yaa barsiisa kan dhaloota qarte. Yaa barsiisa hayyoota qubeeti. Yaa barsiisa bu'aana targatte. Yaa barsiisa galanni isa ga'uu gaafa keeti kan dhaloonni of baru. Yaa barsiisa galanni isa ga'uu gaafa keeti kan dhaloonni of baru. Manni barumsaa keenya ogeessa barumsa qulqullina barumsaa qofarratti xiyyeeffatee hojjetuuf addatti mindeessuu kan qabudha. Guyyoota hojii adeemsa baruu barsiisuu fi dabtara barattootaa irratti xiinxala addaa kan cimaa godhudha. Hanqina xiinxaluu irratti barsiisotaa fi hojjettoota waliin mari'achuun sirreessuun aadaa cimaa kan qabudha. Ogummaa barumsaa guddinaa fi kunuunsa daa'immanii afaan Ingiliffaa itti fayyadama teekinooloojii fi barumsaa fi kan kana fakkaatan irratti barsiisotaaf leenjii itti fufaa kan kennudha. Wallaaluun haa ga'u.